Warroonni meeshaa elektirooniksii barbaannaa mee firiijii litira 250 gadi nutti mul'isi warroonni jettan akkasuma baatiraan daabboo orijinaaliin kami feekiin kami tokkoffaan kami lammaffaan kami warri jettan akkasuma ammallee ooviniin darajaa hanga meeqaatu jira darajaa kamtu jira warroonni jettan kana beekuu yoo barbaadan hanga xumuraatti viidiyoo kee kana ilaalaa sinin jedha oovinii xiqqaa irraa kaasee hanga guddaatti istoofii gubbarraa kan qabu akkasuma jechuudha baatiraa daabboo akkasuma ooviniin daraja meeqatu jira garaagarummaan isaa maalidha saayiziin hoo guddaa fi xiqqaan hin jira warri jettan kana guutuu hanga xumuraatti yoo ilaaltan hin hubattanii hin dhageettanillee jechuudha ooviniin kamuu darajaa qaba guddaatu jira xiqqa jira saayizii qaba 50 40 40 fi 60 jedhamutu jira akkasuma immoo baatiraan daabboo waraqaa feekii itti laxxafanii maqaa isaa kan hin taane maqaa isaa fakkeessanii kan gurguran hin jira kana guutuu ana biratti ni argattan ni dhageettan hanga xumuraa dhageettan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka fuune jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota Zulaamaa shoo jirra jirtu bakka jirtanii nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu. Amantiif kutaana sooddan qoodiin kan biyya keessaa fi kan biyya alaa kan dhiiraa kan intalaallee hundi keessan nagaaf kabajaan keessan biraa jiraatu jecha akkuma isin argitan kana meeshaalee elektirooniksii qabadhee isin dhufee jira baatiraa daabboo akkasuma firiijota akkasuma firiijii saayizii namni firiijiin meetir ka 250 gadi yookaan litira 250 gadi kino firiijii kana jechuudha abbaa balbala tokkooti namoonni hajamtan bitachuu hin dandeettanis hin jedha kanaan dura hin jiru sin jechaa ture warroonni birrii guddaa baasuu hin dandeenye jechuudha akkasuma namoonni tokko gallee kaanee deebuu barbaanna yeroo waan barbaanna namni jedhullee hin jirtanii wantuma xiqqishuu bareedduu tana kwaalitii tana wayyaa gurguddaa 4G sanirra akkasuma firiija gurguddaalee namoonni hajamtanii meeshaaleen as keessa hin jiru namoonni barbaadan hanga xumuraa dhageeffadhaa sinin jedha viidiyoo keenya kana akkasuma oovinii xiqqishuu jechuudha namoonni oovinii guddaa bitachuu hin dandeenye baatiraalee lama qaba jechuudha akkuma isin argitanii gubbarraa istoofiillee lama qaba namoonni hajamtan keessaa na dubbisaa sinin jedha akkasuma immoo oovinii gurguddaa namni hajamtanii darajaa isaatii fi kwaalitiin isaa hunduu garaagara tokko miti kanallee beekuu yoo barbaadan hanga xumuraatti viidiyoo kee kana dhageeffadhaa sinin jedha akkasuma saabskiraayib godhaa hiriyoota keessan sheer godhaa namoonni hajamtan keessaa na dubbisa lakkoofsa bilbilaa kee kan gubbarra jira jechuudha duwwaa 972 duwwaa 2519 irra na dubbisaa sinin jedha ittaansee istoofii kana jechuudha istoofiin kun abbaa afuriiti akkasuma xiqqaadha akka ooviniitillee miti jechuudha istoofii noormaalidha abbaa afuriiti namoonni hajamtanii isa sanillee bitachuu ni dandeettanii sinin jedha akkanatti ajajaa fichisiisee namaaf fide anillee isa san afiyaa fichisiisee waan ta'eef firiijoonni illee akkuma isin argitan kana firiijii hanga isin barbaadanii litira isin barbaaddan akkasuma isinin jedha meeshaalee kanneen keessaa xallaaltuu bishaanii akkasuma firiijii oovinii yookaan baatiraa daabboo akkasuma ammallee kan keemikaalaatii fi kan maabiraateetu jira xallaaltuun bishaanii namoonni meeshaalee kana guutuu barbaadan istoofii xiqqoo tanallee barbaadan oovinii gurguddaa kana namni bitachuu hin dandeenye inni kun maabiraatii maan dalaga jechuudha daayirektiima isa afurii jechuudha yookaan boota afur qaba jechuudha hanga kaan geessitaniif kaan wal jala eeguun hin dandeettanii akkanatti kana fayyadamuu hin dandeettanii taansii ooviniidha cinaa tokkotti istoofii fi cinaa tokkotti ammoo gaaza namoonni fayyadamuu barbaadan kinoota jechuudha namni oovinii kana bitattan kan cinaa tokkoon gaazaa cinaa tokkoon ammoo maabiraatii isa kana fayyadamaa isiniin jedha calliftanii kan maabiraata qofa yoo fayyadamtanii isiniif gaarii miti yookaan kan oovinii qofa gaazaa qofa yoo fayyadamtanii hin ta'u jechaadha akkaataan fayyadama isaa kinoo asumarra jira jechuudha akkaataan itti fayyadamanii asirra jira jechuudha kinooti eksi kennu kun akkanatti lokkosuu hin danda'amu karaayitii kennu sun akkasitti lokkosuu hin danda'ama hundi isaayyuu asirra qaba jechuudha akkaataa itti fayyadamtan asirratti ni argattanii akkasuma baatiraan isaallee kinooti jechuudha as keessatti waa hundi isaa meeshaan isaa hundi as keessa jira inni kun darajaa qaba sinin jedhee jira ooviniin kamiyyuu darajaa qaba akkasuma saayiziin isaallee 50 40 fi 60 jira kana yoo sinin jedhu guddinni isaaltii fi xiqqeenni illee wal caala 40 hin jira 50 hin jira 60 hin jira kana yoo sinin jedhu ammoo saayizii isaati jechuudha guddinni isaa akkaataa wal caaleensaati oovinii jettan malee ooviniin kamtu akka kwaalitii ta'ee kamtu akka guddaa ta'ee kamtu akka jiddu galeessa ta'ee kanneen illee beekuun dirqama akkasuma ooviniin kunuyyuu kamtu kwaalitiidha akkasuma kamtu gatiin qannasa gatii isaa qofa ilaallee waan hin taane bituu hin qabnu kwaalitii erga bitachuun kennan oolle waan orijinaalii waan kwaalitii waan qulqullinni qabu bitachuu qabna jechuudha meeshaaleen isaas keessa isin argartan kuni meeshaa isaati jechuudha
ooviniin meeshaa kana qofa qabaatee fi miti akkasuma oovinii ta'e gubbarraan gaazaatiif boota istoofii qabaate qofaa fi miti kwaalitii ta'uu qaba jechuudha mirtiin isaa tokkoffaa ta'uu qaba jechuudha yookaan ammoo yeroon boodatti birrii kana mulu baasne inni kun meeshaa birrii xiqqaan bitamu miti meeshaa birrii guddaati birrii xiqqashuu laaltanii waan hin taaneen bitatinaa sinin jedha obboleeyyantii abbooda irratti waliin rakkattan waan ta'eef inni meeshaan kun meeshaa birrii xiqqaati miti meeshaa birrii guddaati of eeggannaa sirrii godhaa sinin jedha meeshaaleen isaa meeshaa kanneen jechuudha ka oovinii keessa waan akka oovinii waan akka maashina uffata miicuu akkasuma waan akka firiijaa kanneen of eeggannaa waan akka xallattuu bishaanii kanneen jechuudha baatiraa ta'ee walumaa galatti televiziyoonii meeshaa intirooriksii waan ta'e guutuu jecha waan meeshaalee maabiraataan fayyadaman guutuu sirriitti of eeggannoo godhaa sinin jedha amma baatiraan kun as biratti aarduu jedha aarduu kana fidanii barreeffamni kun hin bitama barreeffama kana bitanii fidanii itti laxxafan aarduu ka jedhu san achirraa buqqisanii asirra godhuu hin danda'an argitanii inni kun maal jedha baatiraan amma dubbisni irra jiru kun lammaffaadha inni kun lammaffaa ofirraa qaba lammaffaan kun baatiraan isaa garaa isaa keessaa kun gurraacha gaafa tokkoffaa ta'e ammoo keessi isaa kunillee gurraacha miti adiidha akkasuma akkuma baatiraa tanaan dura ikoosanii jedhu ofirraa qabu san barreeffamallee akkasuma ofirraa qaba tokkoffaan ka ammaan fuudhes ni mul'isaa kun ammoo lammaffaadha sirri of eeggannoo godhaadha indogongorinaa sinin jedha keessattuu nama isinii bitu sanirra of eeggannoo godhaa sinin jedha namoonni eelee tana barbaadan eeleen tun bootatti sochaati maashaallah baay'ee bareedduudha teettaniillee irratti tolfachuu dandeettanii warroonni kichin kaabineetii qabdan kichin kaabineetii keessan irra kaachuu dandeettanii baay'ee qallaal tajaajiltee yookaan akka kaanillee hin ulfaattu bitadhaa sinin jedha taansee firiijii abbaa lamaati firiijii abbaa balbala lama kana namoonni hajamtan kinooti balbala wachi mana jedhu gara nagarasi firiijii qabee jira firiijiin kun abbaa balbala lamaati namoonni akkasuma meeshaa akkanaa kana barbaadan jechuudha nama hunda osoo hin taane namni tokko hin jira kan meeshaa akkanaa kana barbaadu yoo isinii guutte jechaadha isinuu jiruun addunyaatti akkasuma namaa hin guuttu yookaan cufan kaantu nama jalaan qata yoo isinii guutte bitachuu barbaadan jechuudha kan balbala tokkotu bituun baay'ee ulfaateera garuu akka carraa ta'e namni barbaadu hin dhabamu yoo barbaadani kinooti jechuudha hin jira wanni hin jiru ka balbala lama hin jira akkasuma ammoo maxxaarraalee ofumaa ofirraa qaba maxxaarraa bishaanii jechuudha yookaan xallaltuu bishaanii ofumaa ofirraa qaba balbala tokko charraa qaba kinooti as biratti baatee jira jechuudha gubbaa kanaan itti gannaqanii asiin ammoo asii baatee asiin kinoo ala kanarraan baasa jechuudha ittaansee firiija xixiqqaalleen kinoo hin jira meeshaalee kamii jechuudha meeshaa kwaalitii meeshaa orijinaalii yoo barbaadani na biratti ni argattan meeshaa maabiraataa hunduma isaayyuu jechuudha namoonni hajamtanii na biratti na argattanis ni jira kana qofa osoo hin taane ramadaanillee dhiyaatee ramaatii keessaniif kennaa kennuu yoo barbaadani akkasuma daa'imman keessaniif uffata bituu yoo barbaadani akkasuma sadiqachuu masgida gatti akkasuma ammoo nama harka qal'eef anjiraami sadaqaa akkasii sanneen illee barbaadan keessan na dubbisaa sinin jedha ani bitee daayirektii bakka isin barbaadan isiniif geessa sinin jedha warroonni sadaqachuu barbaadan illee nama harka qal'eeyyiitiif jechuudha nama wanta mana keenya fayyadamnu waan nu nyaannu san bitachuu hin dandeenyeef akkasuma maatii keessan ramadaana kanaaf gammachiisuu namoonni barbaadan kennaa garaagaraa bitanii nyaata irraa aspeezaa barbaadan irra haa ta'u akkasuma daa'imman keessaniif uffata bituu yoo barbaadani namni barbaadan keessan na dubbisaa sinin jedha wanti nu binne tokko iyyuu hin jiru subscribe like share gochuun irraa